Garaalaatti immoo gaafa ce'u ta'uu madaalli gahumsaatiin kaleessa Chelsean bara Liverpool wajjin taphachuudhaan goolii 2-0dhaan mo'eetii jira. Waancaallee argatee jira Chelsean. Waancaa kilaboota addunyaa ji'a tokko duratti argachuun isaanii yadatama. Chelsean taphni kaleessaa kun waancaa qaba waan ta'eedhaaf xumurarra waancaa fudhatee jira. Lammii Brazil Estavio Williams daqiiqa 18 irratti goolii isaa jalqabaa Chelseadhaaf galchee jira. Chelseadhaafis gooliin kun kan jalqabaati. Taphatichaafis tapha jalqabaa Chelseadhaaf taphate waan ta'eedhaaf goolii jalqabaa ta'uudhaan galmaa'eefis jira. Akkasuma lammiin Brazil Brajao Pedroon daqiiqa 90 irratti goolii lammaffaa Chelseadhaaf galchuudhaan Chelsea walii galaan goolii 2-0dhaan Bayer Leverkusen garee Erik ten Hag injifachuudhaan waancaa kaleessaa kana fudhatee jira. Estavio Williams taphattoota kan duratti Chelsea keessatti maqaa guddaa horatan taphattoota akka Joe Cole, Gianfranco Zola fi Eden Hazard wajjiniin gahumsa isaan fakkeessu ni qabaa jedhamuudhaan gamanuma jajamu eegaleeti jira. Taphataan kun taphataa dargaggeessaa taphattoonni kubbaa miilaa dandeettii kubbaa miilaa qaban taphattoonni Brazil kan hin hammatamnedha. Taphataan kun immoo dhaloota as dhiyoo keessaati gahumsa fooyyee Stamford Bridge ni mul'isa jedhameetu taphataa abdatameedha. Taphoota birootiin Newcastle United Espanyol wajjiniin Brentford ammoo Borussia Dortmund Mönchengladbach wajjiniin qabxii wal fakkaataa goolii 2 qixaanii kan isaan xumuranii. Inter Milan ammoo goolii 2-1 Monaco mo'eetii jira. Lautaro Martinez akkasumallee Angione Boni gooliiwwan lamaan Inter Milaniif galchanii jiru. Har'a Manchester United Fiorentina wajjiniin guyyaa 8 fi daqiiqa 45 irraa eegaluudhaan ni taphata. Goolii eegan Manchester United duraanii David Hiyaan gara Old Trafford ni deebi'aa. Deeggartoonni kilabichaatis tikeettii 60,000 ol bitachuun isaanii gabaafameetii jira. Manchester United har'a taphataa kanaaf deeggartoonni kilabichaa akka inni simatu jedhameeti kan eegamu. Kilabichi immoo iddoo shaakalaa kilabichaa Carrington paawundii miiliyoona 50tti baasuudhaan haaromsellee kaleessaa iddoo leenjisaan duraanii kilabichaa Sir Alex Ferguson faan argamantti eebbiseetii jira. Manchester United wal qabatee Cristiano Ronaldo waggoota duratti akkuma dhiisee deemetti waggoota 9 dura Manchester United gaafa dhiisee deemus iddoon shaakalaa isaanii sanuma miti kan Real Madrid wal gitu miti kan Juventus iyyuu Manchester United caalaa fooyyedha jechuudhaan Manchester United jijjiirama keessa akka hin jirre qeeqeeti ture. Amma garuu sanaan waani deebii ta'u Manchester United ergasii fooyya'insa godheeni paawundii miiliyoona 50 iddoo shaakalaa kilabichaa Carrington fooyyessuudhaan kaleessa eebbiseetii jira. Sir Jim Ratcliffe qooda abbaa qabeenyummaa harka 27 bakkaamsisan ammoo Manchester United maqaa addunyaa irratti beekamuudha. Iddoo shaakalaa haaromsu qofti garuu milkaa'ina yaannu biraan nu hin ga'u. Kanaaf hojii hedduutu nu eeggataa jechuudhaan sirna eebbichaa irratti dubbatanii jiru. Taphoota madaalii gahumsaa kanaatiin waa'ee Manchester waan kaasedhaaf achumarraan odeeffannoo kanan isin biraan ga'e. Hundumaafuu har'a sa'a tokkorraa eegaluudhaan ammoo Arsenal Athletic Bilbao wajjin ni taphata. Sa'a 12tti immoo Newcastle United Atletico Madrid wajjin ni taphatu. Odeeffannoo birootti gaafa ce'u mootii Rodriin taphataan sarara gidduu Manchester City miidhamni isa mudachuu isaa himameetii jira. Tapha waancaa kilaboota addunyaa Al Hilal wajjin taphatan irratti kan miidhame Rodriin kan duratti bara dorgommii darbee naannoo ji'a 7 oliif dirreedhaa fagaachuun isaanii yadatamaa. Miidhamni isaa kunis yeroo muraasaa fi tapharraa isa fageessuu akka danda'udha kan eegamu. Kun immoo jireenya kubbaa miilaa Rodriit fi yaaddoo guddaadha jechuun danda'ama. Miidhamni isa dura isa mudateetiin ture miidhama baay'ee ulfaataa ture, miidhama jilbaatti ture. Kanaaf amma umuriin isaatis deematii jira waan ta'eedhaaf kana boodatti Rodriidhaaf baay'ee yaaddoo ta'uu danda'a. Hundumaaf iyyuuti ammas miidhamni isa mudachuu isaa kilabichi beeksiseeti jira. Garuu odeeffannoo birootti gaafa ce'u mootii waggoottan 3 darban keessatti Chelsean taphattoota akaadaamii kilabichaa keessaa bahan irraa paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 ol argatee jira jedhamee jira. Taphattoota akka Mason Mount, Ian Mason, Conor Gallagher, Lewis Hall akkasumallee Armando Broja fa'aarraa walumaa galatti naannoo paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 51.2 kan argate. Manchester City paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 48.5, Tottenham paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 23, Liverpool paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 6, Arsenal paawundii miiliyoona 97, Manchester United ammoo paawundii miiliyoona 85.5 taphattoota akaadaamii isaanii keessaa guddisanii gurguratan irraa maallaqa kana argachuudhaan kilaboota waggoota 3 darban keessatti bu'aa qabeeyyii ta'anidha. Manchester City taphattoota akka Kelechi Iheanacho, Brahim Diaz, Douglas Luiz faa gurgurachuudhaan Jadon Sancho faa gurgurachuudhaan maallaqa kana kan argate. Tottenham ammoo taphattoota akka Harry Kane paawundii miiliyoona 86 gurgurachuun isaa akka yaadatamudha Bayern Munichitti. Kanaaf
wanti inni argate kun akaadaamii kilabichaa irraa taphattoota ba'an irraati maallaqni argate akka guddatu godheetii jira. Garuu odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatti immoo gaafa darbu Benjamin Sheshko fi walqabatee Manchester United fi RB Leipzig waliigaltee waliif mallatteessaniitii jiru jedhamee jira. Sheshkoon ammooti har'a ganama waliigaltee isaa ifatti mallatteessuudhaan guyyaa mootii tapha Fiorentina wajjin Manchester United Old Trafford itti qabu irratti deeggartoota kilabichaa wajjin wal bara jedhamee eegama. Odeeffannoo jijjiirraa birootiin ammooti Paris Saint-Germain goolii eegaalee Lucas Chevalier waliigaltee waggoota shaniitiin mallatteessifachuu isaa ESPN gabaasee jira. PSG'n Lille fi jalqaba euro miliyoona 40 dabalataan ammoo gahumsa isaa ilaalee euro miliyoona 15 dabala jedhameeti kan eegamu. Goolii gallamii France umurii 23 kun filannoo jalqaba PSG'n taadhamee eegama. Sababni isaa mootii Gianluigi Donnarummaan waliigaltee warri PSG isaaf dhiyeessan dideetii jira. Inni maallaqa guddaa barbaada garuu warri PSG gahumsa akka dhuunfatti agarsiisuu fi akkasuma gahumsa akka gareetitti milkaa'ina gareerratti hundaa'uudhaan maallaqa onnachiistuudhaan kan isaan dabaluudhaaf fi gaafii dhiyeessanii haa ta'uti garuu amma kilabicha keessatti ji'a tokko keessatti paawundii euro 300 fi 50 kan argatu Gianluigi Donnarummaan maallaqa amma argachaatii jiru olitti akkasaaf dabalan gaafate garuu waliigaluu hin dandeenye waan ta'eedhaaf PSG'nis taphaticha gurguruudhaaf fedhii qaba. Waliigaltee waggaa tokko qofaadha mooyyuu Paarisitti kan isaa hafe hirmaawwitii odeeffannoon baateen jiran naannoo paawundii miliyoona 26 kan argatu yoo ta'e goolii eegaa kana kilaboota birootiif dabarsee gurguruu akka danda'uudha kan eegamu. Bara dorgommii darbee Gianluigi Donnarummaan Champions League Europaatiin PSG'n shaampiyoonii gaafa ta'u kilaboota akka Liverpool, Aston Villa akkasumallee Arsenal irratti gahumsa dinqii agarsiisuudhaan gumaachi isaa baay'ee olaanaa ture. Amma garuu Paarisiin gargar ba'uudhaaf dhiyaatee jira. Arsenal ammoo taphataa sarara qarqaraa lammii Nigeeriyaa fi Atalantaa Ademola Lookman mallatteessifachuudhaaf kilaboota barbaadan keessaa tokko jechuudhaan The Sun gabaasee jira. Lookman umurii 27 irratti argamu. Amma Inter Milan yeroo lama taphataa kana fudhachuudhaaf Atalantaadhaaf gaafii dhiyeessee garuu warra Atalantaa gaaficha kuffisanii jiru. Sababni isaa mootii euro miliyoona 50 gadi taphaticha gurguruu jechuudhaan Arsenal qofa osoo hin taane kilaboonni akka Napoli fi Atletico Madrid illee maqaan isaanii taphataa kana wajjin kaatee ture. Nicola Jackson fi Chelsea namoo waliigaltee irra gaanii jiru jedhamee jira. Sababni isaa mootii amma filannoon barbaadadhaa gana dhiisaa jechuudhaan Nicola Jackson warra Chelsea kan gaafate jedhamee jira. Kanaaf immoo Chelsea tole jedhee fi jira jedhameera. Taphataan umurii 24 lammii Senegal kun paawundii miliyoona 50 gurguramuu akka danda'uudha kan eegamu. Kilaboonni akka Tottenham Hotspur, Bayern Munich, Newcastle faan illee taphataa kana barbaadaa warra jiran keessaati. Waggoota lamaan darban taphoota 80 Chelseadhaaf taphateen gooliiwwan 30 galchuudhaan 12 immoo hiroo isaatiif mijeessee kennee jira. Waliigaltee hanga bara 2033tti Stamford Bridge tursiisuu ni qaba. Haa ta'uti garuu amma iddoon isaa taphattoota akka Joao Pedro, Liam Delap faadhaan qabamee jira waan ta'eedhaaf turmaanni inni Stamford Bridge itti qabu gamanuma waan goolawwan fakkaata. Inni sana amaneetooti ganna dhiisaa jechuudhaan gaafatee jira. Tottenham ammoo iddoo Richarlison isa buusuudhaaf kan inni barbaadu. Richarlison ammoo Tottenham gallakkisuu akka malu odeeffannoo hambaan kan agarsiisu. Bayern Munich ammoo Harry Kane taanse filannoo lammaffaa godhateetti fayyadamuudhaaf fedhii qaba. Newcastle United ammoo Randall Colomwani fi akkasumallee Gonzalo Ramos Paris Saint-Germain irraa taphattoota sarara fuulduratti barbaadaa jiru keessaati. Sababni isaa immoo taphattoonni inni kan dura barbaadatiin ture hundumti isaaniitu iyyuu kilaboota biroo filatanii jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Chelseadhaan wal qabatee ammoo taphataa sarara ittisaa Crystal Palace Mark Guehi mallatteessifachuudhaaf fedhii qaba jedhamee jira. Levi Colwill miidhama yeroo dheeraatiin dirreerraa ni fagaata. Kanaaf iddoo isaa buusuudhaaf Levi Colwill mallatteessifachuudhaaf fedhii ni qaba. Chelsea Colwill ilin dabalata akkasumallee Mark Guehi akaadaamii Chelsea keessatti taphataa guddateedha. Paawundii miliyoona 40 Crystal Palace kan kaffalu yoo ta'e taphaticha argachuu danda'a. Sababni isaa immoo waliigalteen Palace wajjin hin qabu waggaa tokko qofatu hafe waan ta'eedhaaf. Manchester United wal qabatee immoo Rasmus Hojlund fudhachuudhaaf AC Milan gaafee dhiyaatee jira dhameetii jira. Fedhii guddaa akka qabuudha kan himame. Kilabiin Serie A Italia AC Milan euro miliyoona 4 ergisaa waggaa tokkootiin kaffaluu barbaada. Sana booda immoo gahumsa isaatti kan gammadu yoo ta'e dhaabbiidhaan euro miliyoona 40 kaffalee tooti fudhachuudhaaf gaafii dhiyeessuudhaaf akka ta'e odeeffannoowwan sanaa wal qabataniitiin baannee agarsiisa. Odeeffannoo koo xumuraatti namooti leenjisaa Newcastle United iddaa hoona mooyitii Alexander Isak gara garee keenyatti deebi'ee garicha wajjin hin shaakalu jedhaniitii jiru. Tarii iddoon maqaan isaa jijjiirraa Liverpool wajjin hin ka'aati jira waan ta'eedhaaf amma Alexander Isak fi Newcastle United gargar ba'uun isaanii akka hin oolle odeeffannoowwan kun ni agarsiisu. Dhimma yeroo irraan kana tarii Newcastle taphataa sarara fuulduraa argannaani Alexander Isak Liverpoolf gurguruun isaa hin oolu jedhameeti kan eegamu. Iddaa hoonis garee keenyatti deebi'eetooti garichatti hin makamu jechuudhaan himaniiti jiru. Garuu hanga yoomitiif akka inni garicharraa dhorkamu wanti ifa godhaniitu dubbatan hin jiru.